baay'ee nama ni ilaala. Adiin addunyaa hundarraa kan nan gaafanne hin jiru. Wajjin horiin hojjedhu doktoroonni maalonni yeroo hundumaa akkas jedhu garuu namoota biyya kee jaallatta minaan jedhu yeroo qoosan deemu jechuudha. Maal jechuu kooti amalli isaa perfect 100% gaariidha, mucaa gaariidha, jaalladheen itti hirumee innis akkuma sana jaallatee na fuudhee gidduutti rakkoon uumame. Wanta tokko kan inni isiniif hin ibsine anaaf isa gidduun rakkoon hin jiru ture. Amma wanti naa galaa jiru akkuma jette inni na bira dhufee gaafa guyyaa lammaffaa dhufee manaa kan baase jaroota sanadha. Gruuppii jaroota sanaa. Amma naa dhufee naa galee dubbichi akkamitti akka isaan kaalkuleeshinii hojjetan lakka. Sun kan maaliif kan ta'edha? Inni dursee akka Ameerikaa dhufu haasa'aa ture fakkaata. Tiiktaakii isaa waan argee irratti. Isaan immoo kaalkuleeshinii hojjechaa isa eegan. Dura dabarsiteen dubbatiin callisii makootu jedheetti meen tureen. Zan kaalkuleeshinii isaan hojjetan maalidha? Nama naannoo gara keenyatti dhiyoo jiru iddoon hin jirurraa sa'aatii 2 jiraatu jira nama isaanii. Sanyii isaanii jechuudha. Nama sanatti fayyadamanii manaatii baasanii inni jalqaba. Achi akkas maleedhaa si gashitee jiramti wanta isaaf gaarii godhan fakkaatanii intanii godhan. Achi booddee immoo Meeriilaanditti Virgiiniyaatti naamnitti waaman garuu karoorri koo maal ture? Inni dhufee torban tokko isa wajjin hin ture mana keessa hojii hin deemne achi booddee yaa'u hojii fayyaarratti ni jaan jedhuuf deemee dhukkubsataa tajaajiluu qaba dirqama kooti. Achi booddee garuu gara hojii yeroo hin deemu guyyaa guyyaatti dawwaluu sa'aatii 24 haasofsiisuu achi yeroo dhufu silkii irra iraan nagaa dubartoonni isaaniin bilbiluu maal jedhaniin እዛ ማ ገጠር ነው ኖርዝ ካሮላይና እንዴት ትቀመጣለህ እንዴ ምንድነህ ምናምን እዚህ እኮ ደርሰሃል አባቴ ላሽ በል እንጂ ፋረንቱ ጅሩ አንተ አይቹ እና ሆጂ ዴሜ ኡፌ እንዳው አከኒ ፊሊንግ ኦኔፍ ማሊን ጎዳን ቱሬ halkan keessa sa'aatii 9 akkan keenya 3 am jedhama halkan keessa sa'aatii 9 tinka ciisne just sa'aatii 4 or 3 farrafa sa'aatii 4 rafa beekan inni jaa dhufee fituun taane laayifii makoo tokko sanatti darbe komaadif ituun hojjedha